isinin beekneen akka tasaa YouTube biyyoon keessan yoo gadi bu'e shaadoo baan jala galuu keessan shakkuun qabu. Viidiyoo har'aa keessatti waa sadiin ilaalu. Tokko shaadoo baaniin dhugaadha. Shaadoo baaniin dhugaa yoo ta'e shaadoo baaniin maali? Lama shaadoo baanii jala jiraachuu fi jiraachuu dhabuu. Daqiiqaa 60 keessatti shaadoo baanii jala jiraachuu dhabuu ni mirkaneeffanna. Sadi algooriዝimii duraatti akkamitti akka deebitan. Shaadoo baanii jala jiraachuu erga mirkaneeffatanii booda shaadoo baanii jalaa baatanii algooriizimii isa duraatti akka deebitan algooriizimii wajjin akkamitti akka walii galtu isinitti argina. Kanaaf osoo addaan hin kutin hamma dhumaatti akkana waliin turtan isiniin jechaa kallattimaan gara viidiyoo. Ilaamee viidiyoon keessan ammallee impireeshinii yoo kan qabaatu ta'e rakkinni chaanaalee keessanii akka isin tilmaamtanii miti. Maaliree isa jedhuuf gara duraatti ni ilaalla. Dhaabbanni yuutuubii kireetarootaaf seera hojii kaa'ee jira. Kireetarri tokko seera hojii isaa yoo cabse eeggannaa irraa ka'ee hanga adabbiitti deema. Tarkaanfii kana karaa appilikeeshinii yuutuubii fi imeelii keetiitiin si beeksisa. Osoo kun hundi jiru garuu akeekkachiisa yuutuubii malee ergaa imeelii tokko malee tasa biyuun yoo gadi bu'e kireetaroonni yuutuubii shaadoo baan jala galle jedhanii yaamu. Kana jechuun viidiyoon keessan paablikiidha. Garuu nama baay'eetti hin mul'atu. Dhugaan jiru garuu isa kana. yuutuubiin chaanalee kamuu shaadoo baan jala hin galchuun jedha. Garuu qabiyyeen yookaan kontentiin viidiyoo keessanii YouTube algooriizimii yoo kan jeequ ta'e kana jechuun amalli viidiyoota keessanii YouTube algooriizimii yoo kan jeequ ta'e YouTubein riichii keessan ni daangessa. Kana jechuun viidiyoon keessan namoota baay'ee bira akka hin geenye ni daangessa jechuudha. Walumaa galatti ibsa kanarraa shaadoo baan jechuun reakshinii algooriizimiiti malee furtuu yookaan baatanii YouTubein kireeteroota ittiin akeekkachiisu yookaan adabu miti. Garuu reakshiniin algooriizimiin argisiisu guddina chaanala keenyaa irratti dhiibbaa waan qabuuf sirreessuun dirqama kireeterootaati. YouTubein na adabee jira. Performaansiin viidiyoo kootii rakkina qaba yookaan shaadoo baanii jala galee jira. Tilmaama yookaan shakkii jedhurraa sakandii 60tti jalaa isin haa baasume. Namoonni moobaayil fooniidhaan fayyadamtan aappii YouTube Studio jedhu foonii keessan irraa qabaachuu qabu. Namoonni PCdhaan fayyadamtan ammoo Google Chrome gubbaa galuun search bar irratti www.youtube.com jettanii erga gara YouTube seentanii booda profaayila chaanala keessanii irratti kilik gochuun gara gadiitti YouTube Studio argattan. YouTube Studio irratti kilik gochuun gara YouTube Studio seentan. Analytic irraan seentu. Impressionii ni bantu. Impressioniin keessan 0 yookaan gara 0tti kan dhiyaatu yoo ta'e rakkootu jira jechuudha. Garuu lakkoofsi impressionii kanaan ala yoo ta'e chaanalli keessan shaadoo baan irraa bilisa. Okay, rakkinni viyuun xiqqaachuu maali? Viyuun xiqqaatee garuu impressioniin gaariin jiraachuun rakkoo performaansiiti malee shaadoo baanii miti. Rakkinni performaansii hoo maali? Isa kanas ni ilaalla. Namoonni baay'een akkas jedhu. Tokko copyright claimiin chaanala kee ni miidha jedha. Lakki hin miidhu. Monetization irratti rakkinnan qaba malee riichii yookaan viyuu chaanala kan keetii viyuu viidiyoo kan keetii hin miidhu. 2 YouTubein kireeteroota muraasa ni jibban jedha. Lakki hin jibbu. YouTubein viidiyoo nuffisiisaa ta'ee fi akkasumas viidiyoo editingiin isaa baay'ee dadhabaa ta'e jibba. 3 viidiyoon gadi bu'aan shaadoo baaniidhaan jedha. Yeroo hundaa viidiyoon gadi bu'aan shaadoo baaniidhaan jedha. Lakki viidiyoon gadi bu'aan yeroo hunda shaadoo baanii miti. Viidiyoon gadi bu'aan rakkina retentionii fi yookaan hir'ina retentionii fi hir'ina kiliika irraa dhufuu danda'a. Sababbiin viyuu viidiyoo kan keetii gadi bu'e maal fa'a? Haa ilaallu. Wantoonni riichii keessan yookaan viidiyoon keessan namoota baay'ee bira akka hin geenye godhu tokko reused or borderline content. Qabiyyee yookaan kontentii nama biraa fayyadamu. Qabiyyee namni biraa itti fayyadametti fayyadamuun gadhiisuu yookaan post gochuu. 2 sudden niche switching. Akaakuu yookaan amala viidiyoo duraa tasa jijjiirudha. Chaanala kee irratti viidiyoo waa'ee yuutuubii barsiisaa osoo jiru tasa gara koomediitti jijjiirtee viidiyoo kolfaa irratti upload gochuu jechuudha. 3 inconsistency upload. Walitti fufiinsa dhabu. Torbaan torbaaniin guyyaa wal fakkaataa hin ta'iniif viidiyoo gadi lakkisu. 4
people living in first 10 seconds. Si'eessituu yookaan abdachiiftuu dhabuu jechuudha. Sababa jalqabbii viidiyoo yookaan huukii haasaa namoonni sakandii 10 jalqabaa keessatti viidiyoo irra akka turan gochuu dhabuutiin namoonni viidiyoo gad dhiisanii ba'u. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo hunda jalqabbii viidiyoo irratti wantoota nama tursiisuu danda'an haasa'uu qabna jechuudha. YouTube'n gocha hordoftootaa hordofa. Gocha kireetarootaa caala. Sababni isaas viidiyoon upload ta'e qormaata baay'ee keessa darbu irraa kan ka'een. Qormaanni viidiyoon upload ta'e keessa darbu maal fa'aa? Haa ilaallu. Qormaanni viidiyoon upload ta'e keessa darbu ni tuqama, ni ilaalama, irratti hirmaatama. Like, comment, share. Yoo kanneen keessa hin darbiin viidiyoon ni du'a. Miira hin qabu. Baasii fi biizii qofaaf isin saaxila. Miira hin qabu. Baasii fi biizii qofaaf isin saaxila. Viidiyoo kee isa public goote hordoftoonni osoo hin ilaalin bira darbuun viidiyoon kan kee hin jaallatamne jechuudha. Viidiyoon kan kee viyuu dhabeera jechuudha. Rakkina kana akkamittiin furra? Walumaan haa ilaallu. Step 1. Clean content. Kontentii yookaan qabiyyee qulqulluu. Kontentii yookaan qabiyyee qulqulluu jechuun maalidha? Sagalee keessaniin yoo fayyadamtan, muuziqaa yookaan viidiyoo nama biraa yoo hin fayyadamin qabiyyeen keessan qulqulluudha. Kana jechuun free from copyright dha jechuudha. Copyright irraa bilisa. Step 2. One niche. Nichii tokko yookaan qabiyyee tokko. Chaanala keessan irratti nichii tokko yookaan qabiyyee tokko fayyadamuu jechuudha. Step 3 and the best one. Consistency. Walitti fufiinsa. Kana jechuun maalidha? Torbaan tokko keessatti yookaan torbaaniin guyyaa wal fakkaatuun viidiyoo keenya yoo upload goone consistency eineerraa jechuudha. Torbee tokko wiixata upload yeroo goone, torbee itti aanu roobii upload yeroo goone consistency isaa maadha? Hin eeggamne jechuudha. Ji'a keessatti viidiyoo 5 si'a tokko gadhiisuu irra torbaaniin viidiyoo tokko gadhiisuun filatamaadha. Steppiidhaan kanneen hordofte jechuun waliigaltee algooriizimii wajjin akka harayaatti uumteerta jechuudha. Waliigaltee algooriizimii wajjin akka harayaatti uumte jechuun immoo viyuusi jalaa gadi bu'e bakka duraatti deebifattee jechuudha. Eeyyen steppii kana hordoftee YouTube algooriizimii wajjin kan waliigaltu yeroo hammam fudhata? Isa kana walumaan haa ilaallu. Torbee tokko hamma lamaatti impireeshiniin kan kee lakkaa'uu eeggala. Keessattuu shaadoo baan irra yeroo hin jiraattu, keessattuu shaadoo baanii jala yeroo hin jiraattu, impireeshiniin kan kee tokko irraa eeggalee lakkaa'uu eeggala. Torbee 3 hanga 4tti qormaata cimaadha. Kana jechuun YouTube algooriizimiin qormaata cimaa irratti adeemsaa jechuudha. Jabaachuun dirqama. Maal ilaalaa? Editingii viidiyoo kan keeti hunda dabalatee ilaaluu danda'a jechuudha. Guyyoota 30 hanga 60 kana jechuun ji'a tokko hamma ji'a lamaatti guutuutti YouTube algooriizimii wajjin waliigalteerta. YouTube algooriizimiin riseet ta'eera jechuudha. Bakka duraatti deebi'eera. YouTuberoonni algooriizimii baay'een rakkinni kun yoo isaan qunname hubannoo dhabuurraa kan ka'e abdii kutuudhaan gadhiisanii ba'u. Chaanaalli keessan yoo quucare adabamtanii jirtu jechuu miti. YouTube'n mallattoo ifa ta'e yookaan sirreessuu dandeettan isinirraa eega jechuudha. Mallattoo san immoo isintu to'ata, isintu sirreessa. YouTube keessan akka isin sakatta'u yoo barbaaddan komentii jalatti check jedhaa barreessaa. Gorsa YouTube fi AI hojii YouTube keessanii daddabsiisu yookaan saffisiisu. Yeroo hunda akka isin dhiyeessu yoo feetan chaanala kana subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoon har'aa yoo isinitti tole like, share gochuu hin dagatinaa. Tiitoriin keenya inni har'aa asirratti hin goolaba. Viidiyoo biraatiin hamma wal agarruutti nagaan turaa.